ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ አብይ አስቤ አብይ ነግቲ አንጎር ከደ ቀብሳዬ ሚት ጨራቱ ረገዝ ጨራሳትን አርከተራቶ ኩማኸኝ ጨራን ዋንሲን ከነን ቀቡ እድሊ እንጀቾ ለነሲባ ይውቃን ማለያማ አብይ አርሳ ከፈለ ኦሮሞፍ ተሎ ኦሮሞፍ ጋሪቴ ኦሮሞፍ ጀባቴ አንጎር ከደ ጀቹን እንደንዳም ቢኮዝ ጨራን አርገት አንጎን ሰየሮ ሰኒቲ ነሞት ጀጀባን ከጀዋር ኩዋን ቢያ አላ ኸሰ ጅረኒፍ ቢያ ኸሰ ጅራቹ ዳቡራ ከንኬ ለማ መገርሳቲፍ ቱሬ ለማኒሞ አብይ ወኸዋን ቤኹፍ አብይ ዳፍ ከነ ጀቹ ለሲገለ አብይን አርሳ ኦሮሞ ከፈለ አንጎር ከተወሶን ጀነ ነሲበ ሳቲቱ ኢሳ ከነ መለ ወኒ አብይን ኦሮሞ ብራ ቆደ ጉዳ ቀቡንጅር አየ ቆይ አመጋ ጨራና ከኒ ጀቸ ተመጀተ ዱጋ ነገሩ ወና ወልዳ ቦቱ ጅራ ጭምኒ ጀዋሪ ፊ ጭምና ቢይ ገርገር ያ ጭምኒ ጀዋሪ ገርገር ጀቹኒ ወልጫላው ሶንታኔ ወሊን ይላል ጀዋሪ ሚዲያን ቀብሳ ቱሬ ቀብሱ ጉዳ ግጌሳ ቱሬ ቢያላ ከሰታዬ አብይ ሰይ አቹማ ከሰታዬ አገደንዴ አገደንዴ አቺ ከሰታዬ ቀብሱ ረቱሬ አገምደንዴ ቀብሱ ረገም ቱሬ ከጀዱ ፊ ጥቃቹ ደንዳ ጉደቹ ደንዳ ቢየቲ ሰነ ከበቺሱ ከሰቲ በቀኛ ፊ ሾረ ጉዳ ጠበቴራ በቀኛ ሎለ ትግራይ ላሉ ደንዴሳ አካታ አዴምሰሳ ኢላሉ ደንዴሳ ዋንቴፍ ጀዋርማ መጪማዳ ሲሪዳ ዋ ጉዳ ሴና ጉዳ ወጀቴራ አብይ ሲሞ ቢየቲ ከሰቲ ሴና ገርቢራቲን ሴናን ጀራቶ ኮሚቲ ሲገለ ከኑ መታተው መለ ሴናን ኩኒ ከነብይ ሴናው ደንዴ ጀባቶ ኮቱ ጅራ ይቹ ቢየቲ ከሰቲ ጀዋርሌ አካ ኦሮሞቲ አካ ኢትዮጵያ ተሶንታኔ ይቹ አካ ኦሮሞቲ ዋ ጉዳ ቡሲራ የሩ ቀብሳ ቱሬ ኦሮሞ ቀብሳ ቱሬ መለ ኢትዮጵያ ፊሚቲ ዮ ፌደራሊስት ቴ መለ ይቹ ዳ ካፋውቲ አማከም መለ ዱራን ኦሮሚያ መለ ምቤኩ ኢትዮጵያን ቤኩ ሰገናቢ ታሳዋ ኦኬ ፖይንት አንደም ናንቱ ሙራቆይ ኢሰገናቢ ሙሚቺም ለዘረ ኢትዮጵያ ቢየቲ ሰነ ከሰተ አገደንዴቲ ፉልዱረቲ ፉዴ ደሙ ከሰቲ ሾረ ቀብሶ ጉዳ አርሳ ጉዳቲ ከፈለረ ቢየቲ ሰነ ፉዴ ደሙ ፉልዱረቲ ደምሲሱፍ ረኮሌኑ መሙደንዳ ቢየ ቡልቻራ ዋንዴቢ ነምኒ ሚደም ወቹን እንደንዳ ሚደማ ይርከቲ ረኩን ገራገራ ይሰሙደታ ጅራ ሎሎታ ሄዱ ከሱሜሴ አንገደንዴ እንጂፈታዱ መዴማ ጅራ ሴናው ኦሮሞ ይወገቱ ቆልቀባ ኦሮሞ መቃቶል ቻዴ ማጅራ ፈከኛ ቢ አካ ነምኒ አቺ ከሰ ጅሩ ሰባብ ሰብ ለሚያተው ማለ የሮሎለ ትግራይ ሲውላልቴ አመስ ከጀዱ ነሞን ኦሮሞን ታይኒ አካዋን ኦሮሞን ቢየሰና ኦገና ጅሩ ቱንዲሳ ሰባብ ሰብ ለሚና አካዋን ከሰን ጅሩ ይላል ዱራን ፍጤላል ጋፊን ጋፈረስ ያዱፍቱ አመላሊ አንቶንታ ከበደ ጅራ ሳው ከሳዮን ተራና አማ ዋነት ነኑ በነሱ ጅራ በር ሴናን አማ ፈከኛ ኩታምኒ ጀዋርሱኒ ሲሪ ወንማ ጀዋር እንደ ቢላል አማ ወነርበረና ዳዲ ኦብዱ በደ ቢውሚቲ በር ያ ናዳዲ ኦቡ ሀሶ ኢሚሩማን ጀዋሪፍ አብይ በከ በከ ቀብ ወሊን ይላሉ ወልጭና ዴማ ይቹ ወሊን ይላሉ ኦኬ ሱሊሲ አማ ኩኒገ ያስና ዳዲ ኦኬ አስራ ቦደ ተፈታች ዋንደ ከንሲቲ ማላ ደችኸ ስሪ ደችማቲ ጀቴ ኤጋብይ አንጎ ቀበቴ biyyatana tiisuudhaaf loloota garagaraa dandahee fakkeenyaaf lola Tigraayfaa yoo fudhanne lola banansan injifatee to'annaa isaa jalatti oolchee jira. Biyyatana lola dhufu hundarratti hundaa'ee jechuu jirta. Siigalee? Ofiisaati baay'ee leeti gaayaa bar. Thank you, thank you. Amma maal seeta bakka kanatti waan sitti himu jira la. Taaptaa godhaa jiru. Waan sitti himu. Amma abiyyiin ጀነራል አሚት ሎልቺሳ ወራናቲ ሚት ቡልቻ ቢየቲ ተረገፈ ዶላ ሲገለ አብይን ሞቱማ ኤገቴ ሄ ቢዩሞ ሞቱማ ቀብዱ ከሰቲ ሎል ኸውኑ ስሪዳሚት ሎላማንቱ ኻሳ ሞቱማን ኩኒ ቲካቾ ደጎንጎረ ቀባቹራ ሐዋስቸ ኢኒ ሆገኑ ከሰቲ ወንቶቲ ባየን ኢኒ ደጎንጎራን ሆጀቱ ጅራቹራ ሎልኻ አገፈ ዶላጋ ኢኒሞ ናሙርሙ ህንደንደው አካን አኒፋደት ቦልቹን ቀባ ኤገሎሎነ ረበነ ሎላ ከነቲ በኔቲን እንጂፋዴ ተወና ከየጀለ ኦልቻ
yaaduma ummataatu fudhachuun danda'u afaan qawweetiin ummata kana hoogganaa lolli yoo dhufes ummata miti barra kan afaan qawwee filate no ummata sirreessaa deemu afaan qawwee dhaabatu filate no jechuun ummanni afaan qawween filanne ka afaan qawwee siifin irraa bu'ala filannoon abiyyi lolaan ummata kana bulcha malee tolaan akka isaan barbaadanitti hin bulchu jechuurraayi kana qabadhu lammaffaa Jawaar Oromoof qabsaa'ee malee Itoophiyaaf hin qabsooyne yeroo Jawaar Oromoo qabsaa'e sanitti shoora guddaa taphatee jira bakka jette irratti hin siimaa dhaggeeffadhu. Jawaar Mahammadi guyyaa tokko Itoophiyaa beera sabtu qeen beeku. Wayyaaneen yeroo san biyya hooggantu Oromoon harka 60 ol waan taaneef hooggansi yeroo sanii kan wayyaaneedha. Oromoo irratti dhiibbaa guddaa hojjechaa waan tureef hawaasni kiyya kuni miidhaa hanga hin qabne irra deemaa jira. Qabsooyne qeerroo wajji taane ummata kana buqqaafne Oromoon aarsaa Oromummaaf kafalte kana bakka argattee gammaduu qabdi yookaan immoo boqochuu qabdi. Onneen isaanii waan jawuun qabsoo kaasee miti Jawaar wayyaana irratti. Amata 4 keessatti warra waggaa 27 biyya sana akkasitti ashkaraa ture buqqaase tokkummaa. Anyway, siyaasa keessatti wal dhabuun ni jirti. Abiyyiin immoo sila Jawaar Mahammad kana tuffii yookaan immoo jibbaa isarraa qabu kana dhiise jibbees jaalatee Jawaar Mahammad hawaasicha bira osoo hin taane mootummaa Itoophiyaa Abiyyi biraa illee qooda guddaa qaba. Qooda Jawaar qabu kana silaa quudhee fi irra gaariidha. Mormi hawaasi gaafanii waa tokko mormi Itoophiyaa keessatti dhalate qoye waraanni Itoophiyaa keessatti dhufe nama Oromooti waliin haasaa deemna kan sa'aatii dheeraa godhatte kana booda siin dhaggeeffadha haqa Jawaar dhoysuudhaaf Abiyyiin baay'ee tattaafata. Anyway Abiyyiin amma laali Abiyyi irra jaaladheetii miti yookaan Jawaar irra jaaladheetii miti ammaan waa'ee paartii fi mootummaa addaan qabuu keessan jiru akkana asirratti ammaani hawaasa waniin ani jechuu barbaadu akka nama mootummaa tokkotti gaddeebi'ee sadarkaa kanatti aktiivistii yookaan immoo xinxilaa siyaasaa guddaa hawaasni Oromoo qabu kan aarsaa guddaa kafale wayyaanee yeroo san Abiyyuu gabroonfachaa turte kana gargaaree ummata san fonqolchee sadarkaa tana isaa fi rabbiin dhufe Abiyyiin Jawaariif kabajaa godhuutu irra jira. Jawaariif kabajaa godhuun hawaasa Oromoolee kabajaa godhuufi jechuudha. Jeequmsi amma uumamu kuni hawaasa miidha malee Jawaarillee miidhu Abiyyiillee miidhu. Sinii galee kanarratti Abiyyiin fi Jawaar waliif beekanii kabajaa walii godhuu qaban. Kanarratti immoo hawaasni sooshaal miidiyaa fayyadamu kanaaf hin dhaamsa dhaamuu barbaadan. Hawaasni sooshaal miidiyaa irra jirtan kan gamanaa fi gamana baatanii gandaa fi gandatti hogguunii fi amma Jawaarii fi Abiyyiin wal morman kana wal dhoytan kun dhiisa. Kuni waan hedduu fokkisaati. Abiyyiinis mee carraanaa kennu waan si gaafadhaan. Rakkoo Oromiyaa keessatti dhalate. Rakkoo uummataaf qabsaa'u 2018 as jechuu barbaadeetanii Oromiyaa keessatti rakkoon mudate. Rakkoon qawwee kaasisuu nama geesse. Dhugumaan dararaa uummatarra ga'e moo 2018 as dantaa dhuunfaa aangoo qabachuuf innaan goora jiru aangoo tikfachuuf innaan goon qabanne aangoo qabachuuf dhamoo rakkoon uummatarra ga'e jedhee inni hidhatee inni morme inni bulchus immoo aangoo tikfachuuf jecha gara sanatti seene kana qofanaa deebise moo rakkoon uummataatu jiru gabaabumatti si deebisa dhugaa dubbachuudhaa fi akka haqaatti silaa lolli eega mariin didamee lolli silaa eegatti fufe addaan dhaabbachuun qabu ture. Oromiyaa keessaa miti Oromiyaa keessatti because Oromoon aarsaa kafalee malee waan aarsaa kafalee fi barsantii dhibbarraa barsantii takkaa'uun arganne tokkummaa dhaggeeffadhu obboleessoo sii galee Abiyyi qofa aangoorra finne malee dhaggeeffadhu wanni takka Oromoon kan aarsaa dila san kafaleef kan dhufe hin jiru. Oromoo wanni gammachiisa mootummaa amma aangoorra jiru kana keessaa wanni mootummaa Oromoo gammachiisa hanga xurii qeensa jalaa kan argamne Oromoon. Naamani fudhadhu. Dantaa dhuunfaatii miti. Jawaar amma waan kana qeequu mirga qaba because gaafa qabsoo kaasusanii waan irra dhaabbannee qabsaawaa turre qabna. Afaan Oromootiif qabsoo inni
Daangaa Oromiyaa gaggabaabsa waasi gabaabsa dhaggeeffadhu. Daangaa Oromiyaatiif qabsooyne afaan Oromootiif qabsooyne eenyummaa keenyaaf alaabaa adda bilisummaa Oromootiif qabsooyne Finfinneen tan Oromoo taatee mirkanootee kaartaan siinuu bahuudhaaf qabsooyne wanni kun hundi zeeroodha. Garuu yoo kana gaafatame mootummaan afaan qabateen uummata qaqqaba. Uummanni waan takka illee gaafachuu hin danda'u maa biyyi. Abiyyi uummanni finfadhe yoo godhe malee. Waasi gaafataa deeman as gaggabaabsati. Okay. Jawaar Mohammad dogoggoreeraa jechuudha 2019 keessa 18 akkas keessa. Maal dogoggore? Bilisoomni irraa. Jawaar kana qofa ilaalina. Jawaar dubbatee jira. Jechuudha achis gaafatana maaliif gaaffiin Oromoon deebina naan jetteefani bara. Jachi kiyya Jawaar wanni inni jee jira. Jawaar waan takka jalan gortu. Nuti warri isa dhaggeeffatus waan Jawaar jee takka waan daganneen qabnu. Wanni inni jee Jawaar mootummaan amma aangoorra jiru kuni Oromoodha. Oromoon aangoorra eega baate waan barbaannu hin dhabnu takka takkaan itti dhaqqabnaaf saba kana tasgabbeessuudhaaf akkas jee malee Abiyyi qofti